مجلس عربية المونيمي أباتي كنيس أفورتما ميشا إسا قوتو وجين قرشي تمور الرت يوكين أموتو وبوليتين كينا ميشا بريدا كان متر كوداني دلايسي فتة متر كوداني هجمي أباتي كنيس ميقاتي قرشي نسا ميقا تمور إسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ماركفوني أوروموكي يقوتو درجرتو أمانتيف كتانو سولين كودين بغزرات تنسين زدا مجلس نكون المونيمي دا لفرع الكينس إسا تكنيس أبا أفورتماتي إني كوني كدوباتي هدو الفاتا hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baay'ee miidhagalle baay'ee bareedaalle dhugaa dubbachuu fi garuu jechuudha inni adiin isin argitan kun irraa kaa'aa waraqaadha guutuun isaatuyyuu akkanatti dhufee yeroo dhufu eduma bu'ee garuu irraa jechuu osoo anin argin irraa kaachisuun feenanii hojjettoonni odoon hin dhaqiin garii daraddaranii na jala warri jechuu finfinnee irraa bu'ee warri majliisaa makina irraa buusanii irraa kaachisanii ana kakaacha'uun feene asirratti waan isinii ibsuu barbaadu almuuniyemiin gubbaa isaa kataa'u boondidii tokkoffaan tahuu qaba yookaan ammoo tuyyuu bilaasha gatii birrii keessan gadhangalaaftanii almuuniyemii mataa'eef almuuniyemiin ta'u almuuniyemii ka godhu sibiila isarraa calanqisu sanii fi jalaa fi gubbaa jiru malee dirqama ka irra teettan kuni boondidii tahuu qaba. Namoonni hedduun yeroo hedduu majliisa ziippii qabu barbaannaa irraa baasnee miiccannaa jettanii achirratti illee waan guddaa waan isiniin jedhutu jira inshallah wa ta'ala mee majliisa kana asumaan gammadaa fi barakatee habluuf jedhaa du'aayi godhaa fi obboleettiin tiyyatuni wallaahi baay'ee nama cinqitu akkaataan jechuu meeshaan isii itti baheef illee wallaahi nama carraa ajaa'ibaa qabu akkamii yoo naan jettanii isiin mitira 10 ajajatte almuuniyemiin kun mitira 10 baay'ee guddaadha mitira 10 jechuun xiqqaan seenaa namni hedduun mitira 12 warri ajajattan mana keessan osoo likkiin beekin hin ajajatin haasiniin jedha mitiriin 10 baay'ee guddaadha isiin carra qabeetti fi eebba qabeettidha mitiriin 10 kuni zabbaxuu didee yookiin ammoo tuyyuu dhufuu fi didee jennaan saantii 60 itti dabalaniif mitirii takka jechuun saantii 40 bicha irraa jalaa hir'ate jechuudha mitirii 11 ta'uuf mitira 12 fi saantii 60 jechuudha ammallee ammoo tuyyuu gamanaan ka isiin hin beeyne faaya jechuu diikooraa yookiin diizaayinii isa bareedaa ta'e asirratti jalqabatti isinii deebi'a inni kun teebiliin guddaadha mastaawotii qaba yeroo nan viidiyoo waraabu kun baay'ee guyyaadha ganama kana waan bu'eef manaa ka'ee maal jedhee maatii geegessee yoo dhaqu aduun bakka jechuun wallaahi aduun se'ina viidiyoo makanaa hin dhiisa jedhee almuuniyemiin kun hin beeytanii akka warqiiti ijanna ifaa na cinqaa hin calaqqisu waan birii haga jechu maalumaaf waraqama adii sanuu irraa kaachiftan jedhuun tokko ga'e isinii galee kanaaf isa asitti argitan kana bunniin kun jechuudha fireemii irraa hojjetama gubbarratti almuuniyemiin godhama akkasuma ammoo tuyyuu teebiliin isaa hundi fireemiidha teebiliin akka teebilii dikkaa'aa sanii boondidii sanii miti guddaadha fireemii irraa hojjetame almuuniyemiin itti makama teebiliin sababni isaa guddatee fi tokkoffaa irratti almuuniyemiin meeqa isiniif fakkaate abbaa tiknesa 40ti almuuniyemiin 40 gad hin bareedu ni hojjetama 30 illee 20 garuu ni fokkata lafa gayaa hin bareedu almuuniyemii warri dalaysiifattan itti citaa 40 dalaysiifadha yoo dhiiftan dhiisa inni kun 40 garuu viidiyoon dhugaa rabbi dubbachuuf soba osoo guutuu isaa agarsiisee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti obboleettiin tiyyatuuni baay'ee jechuudha wallaahi nama gaariidha gaafa jalqaba na gaafatti kana fedha bizzabti kana na dalaysiifta eeyyin siif dalaysiisa filannoo keeti jedheeni suuricha na ergite maallaqa ergite wallaahi akka gaafa saniiti jechuu magaarra jaalle dalaysiisee fi jira majliisa lama qabdi guutuu isaa jechuudha kan itti aansee borusinii gadhiisuu danda'a asirratti teebiliin kun guddaadha lafa ol ka'iinsi isaa sababbiin isaa abbaa 40ti ka abbaa 30 malee ol ka'iinsi isaa 30 ka abbaa 50 malee 50 ka abbaa 20 malee 20 abbaa 20 malee ni qabdi garuu viidiyoon yoo isinii dheeratee fi guyyaa biraa isinii gadhiisa yoo viidiyoon ammoo wal dhaqqabsiise irratti gad isinii dhiisa almuuniyemii warri dalaysiifattanii jettan akko ni tura fakkeenya famma inni kun jarjaraan sargii qabna maal jennee sababa boondidiin dhugamaan hajaa dhimma surprise namaaf qabnuuf jecha jechuun obboleettiin te surprise namaaf qabduuf bakka takka kontraata makiinaan beenzilli akka badaa waan hoddadee jiruu fi bakka takka fuunee fe'uuf jecha walirratti jarjaraan dalaysiifne akkasittuu jechuu
guyyaa diidamii wayi ga'ee jira isinii galee kun asikka argitan kun gubbaan kun diidama jallillee diidama tikinisa 40 jechuudha akkasittuu guyyaa diidamii wayi gahee dhufe jechuu jarjarumaanuu jechuun jarjarsanii hojjetaniitu boondii diinni tura itti aansuun waa'ee majliisota irraa fireemii jira majliisa fireemii jechuun akkuma boondii almuuniyeemii kanaa tahee fireemiin sun muka qaba majliisni kunuu jalqabaaf kanuu ergame boondii odoon tahin almuuniyeemii odoon tahin almuuniyeemii fi fireemiitu wal makaan dhufe fireemiin akkamitti warri jettanii fi gubbaan isaa muka jalli isallee muka kuni amma almuuniyeemidha sibiila jechuun isinii galee jalli kun almuuniyeemichi kun muka qalamii diban muka bocanii ni tura ji'a 3 fudhachuu mala fireemiin sun jechuu ji'a 4 fudhachuu mala maaliif yoo jettanii nagaafattan maashinni muka kana qirxii itti baasee argitanii bocee akkasuma immoo diizaayinii isaa abaaboo kana tolchee yeroo dheeraa naggashee jechuudha naqshaadha wanni kuni qopheessee waan jedhuuf ni tura isiniin jedha fireemiin garuu almuuniyeemiilleen akkasuma tura inni kun sarpiraayizii ta'e obboleettitiyya baay'ee baganaa gammade isin jedha lubbuutiyya inni kun abbaa tiknisni isaa garaan isaa jechuu achi bal'inni 20 qumatiin isaa ammoo tuyyuu tarii 60 akkas 65 jechuu lafarraa ol dheerinni isinii galee lama gamana bitaa fi mirgaani majliisa daarii ta'a hedduu jechuudha bakka hin miidhagaa diikooraa almuuniyeemii fi fireemiin isa malee hin bareedu immoo fireemiin jidduutti illee waan akkanaa ni qabaa ni beeytanii namoonni inni beeytan maqaa isaatiin fireemiin maali almuuniyeemii maali boondidiin maali diba malee ijaayyoo argatan sirri beeytan hedduun keessanii kanaafi kunoo akkana fakkaata rabbiin nagaan itti sii galchee argitanii nama nagahan keessa jiraatee akkasuma ammoo tuyyuu fayyaa guutuu itti argatee itti horee hormaata gaarii rabbiin walitti si haa qabu siin jedha kan kuni ka dunyaa isii dabalee dunyaa faayidaa qabdu tabarakaa jechuudha ta jannata isii galchitu isii dabalu rabbi si haa godhu kanaafi warroonni meeshaalee hunda ajajattanii obsaan na eega kanuma miidhagsee bareedaa jechuudha inshallah wa ta'ala meeshaa tokkoffaa isinii baasa yeroo kana aduun baay'ee na dadhabsiiftee bakka hedduu jechuudha baay'ee gaa'o'a akkasuma mootu ajajni ani baasee jedhe har'a majliisa nam sadihiiti kanaafi gaafa feesisu inshallah wa ta'ala yoo danda'e viidiyoo isiniif godha dadhabu ammoo kama tokkicha yeroo tokkicha feesisu isiniif godha isin ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya like subscribe gochuun meeshaalee hunda ka barbaadan ajajachuun akkasuma ammoo kalara yookiin alwaana ufii feetaniin ajajachuun dandeettanii isiniin jedha lakkoofsa kiyya ani yeroo hunda viidiyoo gubbaa isinii kaaya viidiyoo gubbarratti ilaalaa barreeffamaan illee ni jira afaan illee duwwaa 978 WhatsApp Telegram Imo Messenger illee warri dhufuu barbaadan YouTube kiyya jala yookiin channel kiyya jala umurazaan jedhee Facebook kiyya ni jira akkasuma ammoo TikTok waan hundaayyuu ni qaba gatii majliisa kana akkasuma ammoo suuricha majliisa kana normaala isaa jechuudha akkaataa miidhagina isaa akka kana jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yoo hir'ise malee suuraani hin daballe guutuun isaa meetirri 12 meeshaalee isin argitan hunda qabatee jechuudha 100 fi 85 gaafsan ka jiruudha ammootu meetira 10 meeqan dalayde yoo jettan 100 54 fi 200 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namni sagalee hagasii obsaan caqafattan gatii isaanii bartanii namni ammoo jarjartanii jalqaba irratti gatii isaa osoo hin dhageeffatin deemtanii horaa bulaa isiniin jedha oromoo kiyya guutuu isin jaaladha isin kabaja gatii xumura irratti sababbii isaa jechuudha gatii osoo tahinanii haala meeshaa akkasuma mootiyyuu haala hojii an nama miidiyaati miidiyaan akkaataa fi ulaagaalee ittiin hojjetamuu fi itti dubbatamu qaba waan ta'eef sagantaa fi akkasuma mootiyyuu yeroo qaba kanaaf yeroon gatii xumura waan san agarsiisaniiti horaa bulaa isin jaaladha